Qaamni saalaa qilleensa galchuu yookaan vaajinaal gaas kan jedhudha mata dureen irraa. Kana egaa yeroo hedduu ni dhageessu hawaasa keessatti. Keessumaa da'umsa booda qilleensi na seenee akkas akkas kan jedhu waan akkasiin dhageessu. Mee maaltu fidaa? Akkamiin ittisuun danda'ama? Akkasumas furmaanni maali kan jedhu akkanumaan gaditti waliin haa ilaallu. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Qilleensi qaama saalaa sababa adda addaan seenuu ni danda'a. Yeroo hedduus kan mudatudha, kan beekamaa ta'edha jechuudha. Qilleensi seenu kun ammoo yeroo deebi'ee ba'u sagalee ni kenna. Kanaaf isa dhagaa sagalee waan kennuuf dhuufuu qaama saalaa yookaan dhuufuu gadameessaa jedhamee ni waamama. Sagalee haa qabaatu malee garaagarummaan isaa kan inni dhuufuu wajjin garaagarummaa inni qabu akka isa marmaanii ba'u yookaan akka dhuufuu foolii badaa ta'e hin qabu jechuudha. Kana kan adda isaan baasu yeroo hedduu. Malee kun koomunitii keessatti kan beekamudha. Akkasumas akka dhuufuu ittifachuun kan xiqqoo rakkisu ta'uu danda'a. Haa ta'u malee namoota hedduu biratti yookaan dubartoota hedduu biratti kan mul'atudha wanti kun. Mee maaltu fida jennee ilaalle wantoonni hedduun akka gaaziin yookaan qilleensi qaama saalaa seenu taasisuu ni danda'u. Isaan keessaa kanneen gurguddoon kan jalqabaa walqunnamtii saalaadha. Walqunnamtii saalaa fi akkasumas fakkeenyaaf mana yaalaa deemanii qorannoo yaala adda addaaf ogeessi fayyaa yoo meeshaa adda addaa karaa qaama saalaa galchuun itti fayyadamee yookaan ilaale tariitti wantoonni akkas akkasii qilleensa akka gara gadameessaatti ol seenu taasisuu danda'u jechuudha. Isaan kun warra koomen ta'anidha. Akkasumas sosochii qaamaa adda addaa yeroo taasisan yeroo eksersaayisii adda addaa dalagan istireechingii adda addaa yeroo sochii qaamaa adda addaa taasisan wanti kun mudachuu mala. Kana malees yeroo ulfaas ni mudata jechuudha wanti kun. Garbiraan dullumadha. Yeroo dullumaa pelvic floor kan jedhamu maashaaleen adda addaa naannoo gadameessaa jiran waan laafaniif mudachuu ni danda'a. Dulluma keessa jechuudha. Garbiraan haala uumama qaama naannoo qaama saalaa. Naannoon qaama saalaa yookaan pelvic floor anatoomii kan jennu garaagarummaa qaba. Dubartoota tokko dubartoota biraa biratti. Haalli uumama naannoo qaama saalaa egaa dubartooti tokko akka isaan dhibee kanaaf saaxilaman taasisa. Akka qilleensi qaama saalaa isaanii seenuu kan gadameessa seenuu taasisa jechuudha. Uumamumaan. Garbiraan da'umsa boodadha. Akkasumas gadi dhufuu qaama saalaa yookaan pelvic organ prolapse kan jedhamu. Keessumaa kun monopause yookaan erga marsaan laguu dhaabatee booddee yeroo hedduu ni mudata. Gadameessi gara alaatti gad dhufuun kanaaf ni saaxila. Inni kaan darbees fistuulaa qabaachuunis kana fiduu danda'a. Fistuulaa jechuun qaamni saalaa qaama biraa wajjin yoo wal qunname fakkeenyaaf marmaan wajjin ta'uu danda'a, baattuu fincaanii wajjin ta'uu danda'a. Fistuulaan jiraannaan wanti kun mudachuu danda'a. Haa ta'u malee inni kun reerliidha. Yeroo hedduu isa mudatu jechuudha. Akkasumas immoo hedduun keenya kan beeknu da'umsaan booda akka mudatudha jechuudha. Waa'ee ka'umsa yookaan sababa wanta kanaa erga jennee furmaanni maali? Yookaan akkamiin ittisuu dandeenya yoo jenne kan jalqabaa wanti kun yeroo sababa walqunnamtii saalaa yookaan sababa sosochii qaamaa yookaan eksersaayis taasisanii kan dhufe yoo ta'e akkasumas immoo ogeessi meeshaalee adda addaa fayyadamee gadameessa ilaalee kan dhufe yoo ta'e ofuma isaa yeroo gabaabduu booda ofumaan ni dhiisaa yookaan ni bada waan ta'eef kan yaala hin barbaannedha jechuudha. Yeroo muraasa booda ofuma isaa deebi'ee ni dhiisa. Akkasumas yeroo wanti kun isaanitti dhaga'amu akka nama fincaaniif taa'uudhaan qilleensa sana baasuu akka qilleensuun isaan hin jeeqneef. Garbiraan yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanis ta'e yeroo sosochii qaamaa taasisan yookaan yeroo eksersaayis taasisan haala wanta kana isaanii saaxilu akkasitti raawwachuu hin qaban jechuudha. Eksersaayisiin kamitti isaanitti fidaa? Walqunnamtii saalaatiinis akkami yoo ta'e kan isaanitti fida kan jiru adda baasanii isa kana dhiisuudha jechuudha. Garbiraan yoo gadameessi gadi dhufee jiraate yookaan pelvic organ prolapse yoo gadi dhufee jiraate isa kana yaala argachuudhaan ol deebisuudha. Garbiraan yeroo hedduu maashaalee fi qaama naannoo saalaa jabeessuun wanta kana ittisuuf sochii qaamaa gargaaru jira. Inni kun Kegels exercise kan jedhamu jira. Kegels exercise kan jedhamu kun wantoota hedduuf gargaara. Keessumaa haadholii fi da'umsa boodas da'umsa duras akkasumas immoo isaan keessaa tokko faayidaansaa qilleensa galchuu qaama saalaa yookaan gadameessaa ittisuufis furuufis ni gargaara jechuudha. Kegels exercise kan jedhamu kun akkamiin hojjetama yoo jenne akka nama fincaan isa muddee yookaan akka fincaan isa ariitiidhaan isa qabee ittifachuuf jedhu sekoondii 5 maashaalee fi qaama naannoo saalaa jabeessanii qabuudhaan akkasumas sekoondii 5 immoo deebisanii gadhiisuu
wanta kana si'a 10 hanga si'a 15 irra deddeebanii raawwachuu al takkaatti jechuudha. Akkasumas guyyaatti si'a 3 si'a 4 wanta kana irra deddeebanii raawwachuun hanga wanti kun isaan dhiisutti itti fufuu qabu. Kun eksersaayisii hedduu fayyada. Tokko fincaan ittifachuu dadhabuu da'umsa booda dhufu akkasumas akkuma amma jenne kana qilleensa galchuu qaama saaraa isa kanaaf ni gargaara jechuudha. Kanaan alatti garuu qilleensi qaama saalaa seenee ba'uun rakkoo fayyaas ta'e rakkoo wal hormaata irratti fiduu hin qabu. Akkaataan itti ba'u akka armaan olitti raawwachuudhaan of keessaa baasuu akkasumas immoo wanta kanaaf isaan saaxilee ittisuudhaan ala yoo jiraate rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Tariitii garuu qilleensi foolii qabu yoo jiraate mallattoon biraa yoo jiraate dhangala'aan foolii qabu yoo jiraate kana wajjin wal qabatee ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisa. Qilleensa qofa taanaan garuu fayyaa irrattis ta'e wal hormaata irratti rakkoo fiduu hin qabu ni seenaa ni ba'a jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.